Doktorticha tokko waamicha tattamaan isa ga'eef gara hospitaalaa jarjarrii fi ariitiidhaan fiige. Innis yeroo fiigee achi gahee uffata isaa jijjiirratee gadi bahu abbaa mucaa dhukkubsatee qabee mucaan kiyya du'uu fi maalati eessa dhaqxe eessa turte hanga ammaa akkam namaaf rifan mucaan kiyya balaa tasaatiin narraa du'uu fi jedheen. Innis obsatis gabbaa lubbuu waaqatu harkaa qaba waan ta'eef yoo rabbiin jedhe malee hin du'u jedhee bira kutuuf taanaan abbaa mucichaa sadafee aariidhaan jarjaraa maal isa mucaa kee ta'e maal goota sun mucaan kee du'e ta'e maal gootannaan san waaqatu beeka malee ani hin beeku jeen akkuma akkas jedhee biraa deemeen gara mucaa dhukkubsatee os seenee mucaa baqaqsee yaalutti seene. Abbaan mucaa dhukkubsatee of keessatti waan namni rakkatee gubatee namatu namaa beeka malee abbatu fi beeka malee namni namaaf hin beeku jee murteesse. San booda doktortichis hatattamaan yaalee fi geessee gadi bahee obbo mucaa keessan fayyee jira lubbuun isaa oolee jira waan barbaachisuu fi maal akka ta'e immoo doktoroota jiran gaafadhaadhee ariitiidhaan bohaa biraa fiige. Achiin abbaa mucichaas dhufee osoo doktor mucaan kee akkami maal jedhee doktora Nasireta kaayamee ni gaafate. Isiinis mucaan keessan lubbuun isaa hafee jira rabbiif galataa gahu jettee deebifnaan innis deebisee maali doktortichi homaa akkasi boonamaa nama jalaan dubban maaliif akkasitti ariitiidhaan osoo natti minna biraa fiigaa kuteef jennaan bar doktortichi mucaan isaa jalaa du'ee mucaa isaa awwaalcharra osoo jiru mucaan keessan dhufee naan mucaa isaa bakka awwaalchaatti gatee saniif mucaa keessan lubbuu baraaruu dhufee amma mucaa isaa awwaaluudhaaf ariifataa jiraannan doktorri rifatee ofirra gattaa. Obboleessa waan kanarraa maal barattaati? Yaadimee xiinxalmee sammuu kee keessatti ilma namaatiin jarjartee waa jechuun dura namni sun maal ta'ee maalirra ture namaaf hubadhu obsi xiqqishu. Obsaan bareedda waan ta'eef obsiitii yoo miidhamtellee yoo namni sirraa miidhamillee jarjartee namaan wantoota hin taanee fi waan nama miidhan namatti hin darbatin waan namni rakkatee jiruu fi akkaataa namni itti jiru hin beektu waan ta'eef yaadota sammuu namaa hatan yookaan yaadota sammuu namaa nyaachuu danda'an ofirraa fageessi. Obsa horan mee ilaal doktortichi kun mucaa isaa ka du'e bakka awwaalchaatti gatee fiigee mucaa kana yaale waan kana ta'eef atillee obsitee maal jettee osoo namaan waan jedhin dura bifa tasgabbaaf haala gaarii ta'een jiraame haalli gaarii ta'e wayii haala gaarii ta'een namatti dhiyaadhu adeeru akkanumaan namaa waa jechuu jarjartee afaan bada nama arrabsuu maal jechuu keerrii akkasiin qabdu obboleessuu. Waan gaarii waan rabbiin jaalatu waan namni lisirraa jaalatu jechoota gaggaarii jechoota mimmiidhagaa bar waan arrabni kenna oomishteen nama birattis jaalatamu nama birattis jibbamu akkasuma waan arrabni kenna oomisheen rabbi birattis jaannata arganna rabbi birattis azaaba argannaa jechaa. Arraba kana waan gaarii qofaadhaa dubbanna obboleeyyan kiyya waan hin taane waan fokkataa waan silaa keessa namaatii baduu hin dandeenye waraansarra jecha nama miidhaa beeki. Kanaafuu tasgabbaa'ii nama tasgabbaayaa nama yaadu nama waan gaarii dubbate dhaloota boruutiif bara ibaluun sun nama nagahaati jedhanii akka maqaan kee ta'uu godhi malee waan babbadaa nama jettee abdii nama hin murachiisin obboleessu. Namoota gaggaariidhaan saahibi namoota waan gaarii yaadan namoota wanni gaariin sammuu isaanii keessa jiru namoota kanaa kana dhiyaadhu malee nama badaa feete yoo taate nama gaarii yoo dhiyaatte namni gaariin sun si gorsa malee waan hin taane sammuu kee keessa baattee hin deemne obboleessu. Ati bar har'a addunyaa tanarra jirtaa bor addunyaa tanarra jirtu addunyaa tana burka biraatti dhufa waan ta'eef har'a bal'oo qabdaa rakkattu ufseeta malee bor rakkattee nama har'a miite sanitti yoo dhufte waan keessa keetti dhagahamu yaadi fi keetii jecha ala sonte ati fi keetii yaadi har'a yoo khayri namaaf oolte gammachiisu dhagahamu malee gaddi sitti dhagahamu. Kanaafuu akkasiin isin jedhaa sabaaf oorotuu biidhaan nagaan naaf diraadhaa seenaan irraa waa barattan je'eetii yaada akkasuma immoo yoo seenaan isinitti hin tolin gara walalootti diraamaa fi wantoota barbaadan dhuftanii na gaafachuu maaftee qabdanii waan danda'u isinii dhiyeessaa waan danda'u isin barsiisaa isinillee waan dandeettan na barsiisaa bakka dogongora qabuu fi waan dogongore na gorfadhaa anatu keessanii isintu kiyyaa jechaadha. Kanaafuu naaf olchaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee isin hunda keessanuu isin jaalladha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Nagahaan naa turaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti sabaa'if oorootu.